ayyaanonni garaagaraa yeroo kutaa magaalaa kanatti kabajaman dhufanii kan gabaasan akka uummata bira ga'u kan taasisan ayyaana irreechaas haala addaan kan gabaasan miidiyaalee adda addaatu jira ammas nu fuuldura jiru kan duratti diishiin qorqorroorraa funaanamaa ture OMN ijaaf gurra uummataa OBN akkasumas OBS ETV Afaan Oromoo miidiyaalee kana hunda nu galateeffadha kanattaan sun miidiyaaleef kan kenninu ta'a OMN ijaaf gurra uummataa gara waltajjiitti kan isin miixattanii dhaltanii yookaan godhattanii bakka waan hin jiru ittansun OBN sagalee uummataa bakka bu'aa OBN ittansun cufamaa banamaa guggufataa dhiibamaa kanas ga'e OBS baay'een keessan angaatti beektu kanaan dura ETV'n angaa dabarsaa tureera afaan oromootiin gidduutti immoo dhiibamee cufamee amma immoo deebi'ee kan baname ETV keessaa afaan oromoo ETV afaan oromoo bakkuma cittee dhiigdi jechuudhaan dhufanii kan gabaasan Addis TV televizyinii Addis isaanis yeroo adda addaa waltajjiin yeroo jiru dhufanii gabaasuun oduu hojjechuun bakka bu'aa ተወካይ ካለ የአዲስ ቲቪ የአዲስ ቴሌቪዥን ወርድ ዱረት በዳፈማ ቱራን ወካን ገለቴፈተማ ቱራን አመሞ ሐለ አዳም ከና አዳፍደቱ ዋንጫ በዳፈሙ ጀቹዳ ዋንጫ ሳኒ ቢሮ ሳኒ ከሰካአኒ ኩታ መጋላ ቦሌ ነመገለቴፈቹ ቤኩ ነመከበጁ ቤኩ አዳ ቤኩ ዱዳ ቤኩ ኢጆሌ አባ ገዳ ኢትያደተ ጀቹዳ ከናፍ ገረሰነት ደምና አመስ ኤኝዋ OMN ኢጃፍ ጉረ ኡመታ ኢታንሱን OBN sagalee ummataa OBN sagalee ummataa OBN balayna hamilee kennaa fi OBN sagalee ummataa OBS बांडी बोले बशाले tole badhaasni kana fakkaata mee xiqqoo asuma nuyi turtu kabajamoo bomaashoo gara iddoo keessanitti nu deebi'a ulfaadhaa nu gaggeessaani obbo Xilaawun asuma nuyi turtu obbo Tafarraa Mollaa kabaja guddaan gara waltajjiitti naffeera
አቶ ተፈራ ሞላን በአክብሮት ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። ሰገንታ ወልገለቴፈቹት ጀኔራ ሰገንታ ዋንጋሪ ittiin hojjetame bu'a qabeessate ittiin fakkeenyate badhaasni kun kan hunduma keessaniiti kennaan kun kan hunduma keessaniiti amma immoo abbootii amantaa abbootii gadaa qeerroof qarree jiraattota kutaa magaalaa Booleeti kennaan amma kennamu jechuudha eenyutu fuudha obbo Xilaahun obbo Xilaahun hawaasa Oromoo maratu galateeffannaaf ati tikee gaariidha jechuudhaan galateeffachuun kennaa kennanaaf jiru. Kennaa keessanii isinirraa namni waa baay'ee barachuu danda'a. Namni hojjete akka galateeffatamu isinirraa barachuun hin danda'ama. Isin fakkeenya gaarii kan hojii, kan wal galateeffannaa, kan qabsoo, kan tokkummaa, kan jaalalaati. Obbo Tarrafa gara iddoo keessanitti nu deebi'a. Weellisaa Tsaggaayee Dandanaa gara waltajjiitti naffeera. Sayyoo! kanattaan sun kennaa addaa baandii Boolee Bashaalleef Kumaa Hirkoof artistoonni kennanidha. Gara waltajjiitti affeerra Kumaa Hirkoo hojii gaarii hojjeteef koree kana qindeessuun artistoota kannisa badhaasanii wal galateeffachuun aadaa keenya haa ta'u guddaa galateeffannaa. Arrasayyu Oromoon warqeedha warqee wal badhaasaa jiru. Tole obbo Xilaahun maayikii natti kennechaa jiru. Tsaggaayee guddaa galateeffannaa kumaas akkasuma. Jirtu badhaasni anaaf kenname keessanii waan ta'eef baga gammaddan. Sababni isaa isin jiraannan ani jiraadhe. Ani jiraannan isin jiraatta waan ta'eef maqaa keessaniin ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechaa badhaasni kun immaluuf itti xiqqaata malee ittiin baay'atu. Badhaasni kun gaafa badhaasnu kaleessa gaafa namni afaan Oromoo miidiyaa irratti ba'ee otoo hin dubban ija jabinaan baatee miidiyaa irratti dubbachaa sagantaa gara garaa qopheessaa keessayyuu immoo Boolee irratti kafaltii tokko malee sagantaa dhuunfaa ishee amma dhiistee as dhufuutti geesse.
kan hundi keessan jaallattan ija Oromoo kan taate Zinaash Olaanii Zinaash baay'een keessan kan beektan televezyiinii duwwaadhaan dhugaa dubbachuudhaaf taanaan baay'ee isaanii waamna warra argaman jiru warra hin argamne jira garuu immoo booleedhaaf dursa kennitee yeroo hundayyuu nu biratti argamti waan ta'eef maaloo adaraa uummata Oromoo yeroo tokko naa galateeffadhaa. Ulfaadhaa fayyaa ta'a gara iddoo isaaniitti naa gaggeessaa Buxalaawuniin.